Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo Shawaa lixaa Midaaqanyitti caasaa mootummaa milishaaf kaabinee 32 to'achuu hime. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti mooraan woboo giddu galaa erga sanyii nagaasaa mootummaatti galeen booda seenaa ta'ee afeera jechuun dhaadannoo caasaan mootummaa taasisaa jiru milkii dhabuun naannichatti sochiin woboo deebi'ee dagaaguu gabaasaaleen viidiyoon deeggaramanii ba'an mul'isaniiru. Caasaan woboo giddu galaa harka sanyii jira inni qallaan sodaa fi birruu tokko malee jiraanna jechuun mootummaan maallaqa guddaa ramadee ajajoota zoonii giddu galaa sossobee galchee waggaa utuu hin guutiin naannichi miseensota woboon deebi'ee dhangala'ee jedhan. Haalli kun ammoo agarsiiftuu woboon lolaaf shiraan injifachuu dadhabuu mootummaatti ka jiran namoonni siyaasaa ammas taanaan daandii shiraaf lolaa filachuun mootummaa kasaaraa fida jechuun himaa jiran. Akka kanaan tibbana lola gaggeeffameen Shawaa lixaa Midaaqanyitti kaabinootaa fi milishoota dabalatee miseensota paartii badhaadhinaa 32 booji'uu viidiyoon marsaa miidiyaa hawaasaan qoodame agarsiiseera. Lola Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru jabeessee itti fufuu kan himu woboon humnoota waraanaa mootummaaf caasaa isaanii haleeluu akka itti fufu himeera. Woboon zoonii giddu galaas bifa addaan deebisee of ijaaruu isaaf sochiin naannicha keessatti inni taasisaa jiru agarsiiftuudha jedhame. Oduu keenya itti aanuun yeroo sirni bilchiginnaa akka yaaddoo lolaa keessa jirutti lakkoofsi loltoota sirnicha gananii ba'anii dabalaa jira jedhan. Miseensonni raayyaa ittisaa impaayiratti lakkoofsaan hedduu ta'an waraana bilisummaa Oromoo fi qaamolee birootti harka kennachaa jiraachuun bilchiginnaa yaaddoo hamaa keessa galchuu maddeen adda addaa ifoomsan. Dargaggootaa fi kutaalee hawaasaa garaa garaa dirqiidhaan qabuun gara mooraa waraanaatti guuraa akka tureef jiru bilchiginnaan kisaaraa guddaan isa mudachuu isaa himameera. Gabaasaaleen ba'aa jiran akka ifoomsanitti miseensonni raayyaa ittisaa impaayiratti hedduun mooraa waraana sirnichaatti miliquun gara waraana bilisummaa Oromoo fi naannoo Amhaaraa keessatti ammoo finxaaliyyii faannootti makamaa akka jiran himame. Torban darbe keessa loltoonni lakkoofsaan hedduu ta'an finxaaliyyii kanatti makamaniiru jedhame. Kunutuu kanaan jiru lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa mana Sibuu fi Begiit ilmaan Oromoo miseensa raayyaa ittisaa impaayiratti ta'uun saba isaaniitti dhukaasaa turan gochaa isaanii duraatti gaabbuun harka kennachaa akka jiran maddeen waraana bilisummaa Oromoo ifoomsaniiru. Akka kanaan gaafa sadaasa 30 bara 2025 aanaa mana Sibuu mooraa waraana bilchiginnaa bulchiinsa magaalaa Waankii irraa miseensonni raayyaa ittisaa 2 qawwee hakiima 2 hidhannoo guutuu waliin mooraa waraana mootummaatii ba'uun gara waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti makamuu ibsameera. Achuma godina Wallagga lixaa aanaa Beegii mooraa waraana bilchiginnaa bulchiinsa magaalaa Koborirraa gaafa sadaasa 27 bara 2025 waraanni mootummaa tokko qawwee hakiima tokkoof boombii 2 hidhannoo tokkoo fi rasaasa 200 waliin mooraa waraana mootummaatii gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu isaa himameera. Loltoonni sirnichaa harka kennatan kunneen simannaawaa fi kunuunsa addaa waraanni bilisummaa Oromoo taasiseefit hedduu gammaduu isaanii miidiyaaleen woboo gabaasaniiru. Oduu keenya itti aanuun Yohaannis Daani'el dabalatee tiiktookaroonni himatamanii mana amala sirreessaa turan akka ba'an ajajni kenname. Tiiktookaroonni nageenya daandii qilleensa Itoophiyaa sodaarra buusuuf socho'an jedhamuun galmee Yohaannis Daani'el jalatti namoonni dhuunfaa yakkaan himataman mana amala sirreessaa akka ba'an ajajni kenname. Abbaan alangaa dhimmoota gurmuu fi daangaa ce'uu ministeera haqaa Yohaannis Daani'el, Amaanu'el Maawucaa, Naatanaa'el Waandawaasan, Eeliyaas Dirribaa fi Yidiidiyaa Natsaannat Hagayya 16 bara 2016 xiyyaara magaalaa Finfinnee gara Maqalee imaluuf ture sababa haala qilleensaan balallii haquu hordofee jeequmsa kaasuun nageenya isaanii sodaarra buusuuf socho'aa turan jechuun himateera. Himatamtoonni kunneen yakka himatamaniin balleessaa raawwataniiru jedhamanis manni murtichaa har'a yaadota adabbii xiqqeessaniif jabeessan abbaan alangaa fi himatamtoonni dhiyeeffatan qorateera. Akkaataa qorannoo yakkichi adabbii salphaa kan isaan adabsiisu ta'uu isaan tokkoffaa Yohaannis Daani'el waggaa 1 fi baatii 4 himatamtoonni 2ffaa 3ffaa fi 6ffaan ammoo baatii 8 fi himatamaan 4ffaan ammoo baatii 10 akka adabaman murteesseera. Haa ta'uutii himatamtoonni turtiin mana amala sirreessaa keessa turan herreegamuun adabbiin isaanii waan xumurameef mana amala sirreessaa akka ba'an manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi yakka cimaa addaa har'aa oolmaa isaa murteesseera. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaan qorichatti madaquu jaarmoota qolachuuf karoora hojii biyyaalessaa 4ffaa eegalte. Sodaan fayyaa addunyaa dabalaa dhufu hordofee Itoophiyaan qorichatti madaquu jaarmoota qolachuuf karoora hojii biyyaalessaa 4ffaa eegaluu giddu galli to'annoo ittisa dhibee Afrikaa beeksise.
Karoorri kun Itoophiyaan tarree biyyoota qorichatti madaquu jaarmoota ittisuuf tarsiimoo qindaa'aa qaban akka kaa'u kan himame yoo ta'u, madaqiinsi kun akka mudatu yeroo baakteeriyaa, vaayirasii, faangaasii yookaas paarasaayitoonni qorichoota isaan balleessuuf akeekametti madaquun baduu didanidha. Karoorri kun giddu gala to'annoof ittisa dhibee Afrikaa, dhaabbata fayyaa addunyaa, mootummoota gamtoomanitti dhaabbata nyaataa fi qonnaa, dhaabbata nageenya fayyaa, baankii addunyaa fi hawaasa fayyaa ba'aa, giddu galaa fi kibba Afrikaan deeggaramaa jedhame. Ministeera fayyaa Dr. Maqidas Dhaabaan dhimma kana ilaalchisuu yaada kenniteen madaqiinsi kun akka addunyaatti dabalaa dhufu ibsuun yoo tarkaanfii murteessaa fudhatamuu baate bara 2050tti madaqiinsi dhibbantaa 70 dabaluun dinagdee addunyaa doolaara Ameerikaa tiriliyoona 1 dhabsiisu malaa jetteetti. Qorichatti madaquu jaarmoota kanaas muddama ammaataa jiru ka xiyyeeffannoo hatattamaa fi tarkaanfii qindaa'aa barbaachisudha jechuun akeekkachiisteetti. Itti aanaan daayirikteera waliigalaa CDC'n Dr. Raajii Taajuddin yaada Maqidas deeggaruun kun weerara ifa ta'edha jechuun akka addunyaatti sodaa fayyaa akka ta'an isaan jalqabaa 10 keessaa tokko ta'uu himeera. Oduu keenya birootiin Ameerikaan Eritrea, Somaaliyaa fi Sudan dabalatee lammiilee biyyattii dhalattoota biyyoota Afrikaa 10 ta'an eeyyamni jireenyaa isaanii akka qoratamu beeksifte. Loltoota eegdota biyyaalessaa Ameerikaa Waashingtan DC keessatti karaawwatame hordofuun eeyyamni jireenyaa lammiilee Ameerikaa akka dhalootaan isaanii biyyoota addaa fo'amaa 19 irraa ta'uun himame akka qoratamu ibsame. Dhalattoota lammiilee biyyootan kanneen keessaa Somaaliyaa, Eritrea fi Sudan dabalatee biyyoonni Afrikaa 10 keessatti argamu jedhame. Bulchiinsi Pireezidaantii Tiraamp tarkaanfii kan akka fudhatu ka beeksise erga namni lammii Afgaanistaan kan umurii 29 duraan humnoota US waliin Afgaanistaan keessatti hojjetee dhimma kana keessaa harka qabaachuun shakkameen booda. Daayiriktarri tajaajila lammummaa fi immigireeshinii Ameerikaa Joosef Elilow fuula miidiyaa Tiwiitarii isaanii irratti akka ibsanitti Pireezidaantii Tiraamp namoota biyyoota nageenyi isaanii yaaddessaa ta'an irraa dhufan hunda eeyyama jireenyaa isaanii sirriitti irra deebi'ee akka qoratamu ajaja dabarseeraa jedhan. Dabalaniis lammiilee Ameerikaa eeguun waan hundaa olii erga jedhaniin booda bulchiinsi kanaan dura ture imaammata fi hojimaata lammummaa biyyoota biroof kennamus laaffisee ture jechuun qeeqaniiru. Akkaataa qajeelfama kanaan tajaajilli lammummaaf godaansa Yuunaayitid Isteetsis iyyannoowwan akkasumas eeyyama jireenyaa kutaalee biyyattii tuqaman irraa yeroo adeemsisu sababoota biyya irratti miidhaa fidan qorachuun hojiirra kan oolchan ta'uu himan. Imaammatichi iyyannoowwan 27 bara 2025 yookaan sana booda dhiyaatan irratti qorannoo ka geggeessu yoo ta'u, qondaalli immigireeshinii kanaan booda murtii eeyyama jireenyaa tursiisuu, ragaa dabalataa gaafachuu yookaan dhorkuu fi mirga bal'aa akka argates beeksisaniiru. Biyyoonni sababa kanaa fi kaardiin isaanii qorannoo keessa akka galu taasifame Afgaanistaan, Maayinaamar, Chaad, Rippaabilika Koongoo, Ikwaatooriyaal Giinii, Eertiraa, Haayitii, Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Sudaan, Yaman, Burundii, Kuubaa, Laawos, Seeraaliyoon, Toogoo, Turkmenistaanii fi Venezuweelaa akka ta'an himameera. Xiinxaltoonni murtoon kun Afrikaa irratti dhiibbaa guddaa fida jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Sababni US dachee hojjettoota ogummaa qabanii dabalatee barattootaa fi baqattoota taatee osoo jirtu murtee kana fudhatteetti jechuun ibsan. Qorannoon cimaan kanaan booda murteen harkifannaaf viizaa yookaas yeroo viizaa dheeressuu maatii bittinnaa'uu fi ramaddiin nageenyaa irratti hundaa'e biyyoota Afrikaa haala wal madaaluu hin dandeenye irraa dhufan xiyyeeffannoo keessa gochuu miidhamuu akka danda'anis yaaddoon jira. Eertiraa, Somaaliyaa fi Sudaan duraan US keessatti to'annoo cimaa jala akka jiran yoo ta'u, gamaagamni bal'ate kun danqaawwan lammiilee kunneen miidhuu akka danda'u taajjabdoonni akeekkachiisaniiru. Oduu keenya itti aanuun baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa ergitoota biyyattii waliin mari'ate. Hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa Iyyoobtaa akka maallaqni alergii irraa argame gara biyyaatti akka dhufuuf alergitoota Itoophiyaa waliin mari'achuu baankichi beeksise. Marii alergitoota bunaa, saliixaa fi fuduraalee waliin taasisan kanaanis kuufama sharafa alaa Itoophiyaa eeguu fi galiin alergii irraa argamu iftoominaa fi yeroo barbaadamuun gara biyyaatti akka deebi'u gochuuf shoora baankiin kun qabu irratti xiyyeeffachuun eerame. Iyyoobtaa akka tarkaanfiiwwan raawwachiisummaa hojii irra oolchuu isaaniin dura dameelee dhuunfaa waliin mari'achuun filatamaa ta'uu ibsan. Kunis baankichi rakkoolee walta'iinsaan furuu fi wal simannaa cimsuuf kutannoo akka qabu agarsiisaa jedhaniiru. Itti dabaluunis baankichi qaamni kamuu itti gaafatamummaa isaa akka baatan akka taasisu, alergitoonni hojimaata sirrii akka hordofanii fi amantummaa sirna hooggansa sharafa alaa jabeessuu akka itti fufan dubbatan. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo miidiyaa odeeffannoon of harkaa qabnu kanaan gammaa dhaggeeffattan ture.
Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.